Waltajjiin har'aa koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo gaggeesse kun waltajjii kana duras koreen hojii raawwachiistuu dhaaba keenyaa waltajjii garaagaraa uumuudhaan haala ammaa biyya keenya keessatti dhalate kanarraa ka'uudhaan kana keessatti haalli hooggansa keenyaa maal ta'uu qaba akkamitti dubbii kana hoogganuutu nurra jiraata dhimmoota jedhan irratti marii baay'ee yeroo dheeraa fudhate keessa keenyatti gaggeessaa turree jirra. Sanarraa ka'uudhaan kallattii koreen hojii raawwachiistuu dhaaba keenyaa kaa'e bu'uura godhachuudhaan koreen giddu galeessaa dhaaba keenyaas har'a waltajjii kana gaggeessee kallattiiwwan tokko tokko kaa'uudhaan murteessee jira. Murtiin murteessine dhufuun duratti waliigala haala amma biyya keenya keessatti dhalatee jiru kana irraa ka'uudhaan dhaabbanni keenya wantoota itti aanan jiran kana akkamitti hoogganuutu irra jiraata karaa bishina qabuun karaa itti fufiinsa qabuun gaaffii uummanni keenya bara dheeraadhaaf kaasaa ture sana bu'uura godhachuudhaan nuti sitti qabsaa'aa fi turre kana karaa fullaa'aa ta'een akkamitti dubbii kana maaneej godhuutu nurra jiraata karaa tasgabbii qabuun bishina qabuun kan jedhu ilaalaa baasaa buusaa turree jirra. Kana keessatti wanti ifa ta'e hin jira. Innis gaaffiin uummanni keenya kaasaa tureeru hin jira. Gaaffii uummanni keenya kaasaa ture dhaabbanni keenyas kaasee qabsaa'aa fi tureeru jira. Uummanni keenya sadarkaa naannoo isaatti of danda'ee ofiin of bulchuudhaaf bira darbee immoo fayyadamaa dinagdee akka inni ta'uudhaaf gaaffii guddaa qaba, dheebuu guddaa qaba. Lammaffaa sadarkaa federaalaattis akkasuma hooggansa keessatti qooda fudhachuu duwwaa otoo hin ta'in gahee hooggansummaa fudhatee hoogganuu akka qabu gaaffii hin qaba. Gaaffiin kun gaaffii uummata keenyaa qofa otoo hin ta'in gaaffii dhaaba keenyaatis. Nuti hooggansa biyya kanaa keessatti qooda fudhachuu duwwaa otoo hin ta'in bakka hoogganuu dandeenyetti yeroo hoogganuu dandeenyetti qooda hoogganummaas fudhannee hoogganuun akka nurra jiraatu itti amanna. Kun immoo gaaffii uummata keenyaati. Sun akka inni galma ga'u taasisuun nurra jiraata jenneeti kan yaadnu. Sanaafis immoo uummata keenya waliin taanee qabsoo karaa dimokiraatawaa ta'een karaa seera qabeessa ta'een qabsoo dheeraa taasisnee as geenyee jirra. Kana jechuun qabsoon kun iddoo kanatti xumurame jechuu miti. Qabsoon guddaan fuuldura keenya kan jiru. Kanarraati kaanee yoo ilaallu federaala keessattis qooda hooggansaa fudhachuu qabna yommuu jennu kan naannoo keenyaa gannee miti. Kan naannoo keenyaa dagannee miti. Wanti nuti ilaaluu qabnu waanuma har'a argame kana argamuudhaaf deema jennee yaadnu kana fudhachuu duwwaa otoo hin ta'in seenaa keessatti carraan kun nu qaqqaboote seenaa keessatti carraa nu qaqqabe waan ta'uu maluuf isa akkamitti kabajaa fi ulfina saba kanaa eegee hooggansa karaa guutuu ta'een duubaa fuulduraan bitaaf mirgaa wal utubee wal gargaaree irruma caalaa biyya kana keessatti sabni kun gahee hoogganummaa yoo fudhatu seenaa keessatti carraa isa ga'e kana yoo fudhatu karaa gaarii ta'een karaa maqaa gaarii qabuun karaa bu'a qabeessa ta'een akka inni itti hojjechuu danda'u achi fageessanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Malee carraadhuma yerootti nama qaqqabde ishee utaalanii fudhachuu fi dhiisuu duwwaan gahaadha jenneen yaadna. Kanammoo karaa tarsiimaa ta'een itti yaaduun irra deddeebi'an itti yaaduun baay'ee murteessaadha. Yoo kana ta'uu baate carraan nu ga'uu duwwaa otoo hin ta'in carraan yoo nu ga'e maal hojjennaan gaaffii itti aanee dhufudha.
kufuun dhufuun mala. Dadhabuun dhufuun mala. Yoo kun dhufe kufaatiinsaaf dadhabbiin isaa saba kana irratti dhiibbaan inni fidu hunda keenya irratti rakkoon inni fidu rakkoo salphaa miti waan ta'eef dubbii kana karaa tasgabbii qabuun laallee hojjechuutu nurra jiraata jenneeti. Kanaaf gaaffiin uummata keenya hoggansa federaalaa keessatti qabaachuutu waan nuu malu qabaachuu qabna yommuu jedhu gaaffii moraaliiti. Iddoo simboolik ta'e irratti bahee mul'achuu hin barbaada. Ta'uutu qaba jennee amanna kana nuti. Kun ta'uutu irra jiraata jennee amanna. Gaaffii moraaliiti waan ta'eef. Boru namni naannoo kanarraa dhaaba kanarraa hoggansa federaalaa ta'u uummata Oromoodhaaf faayidaa dinagdee qobaatti dhuunfaasaatti fidee fi kennaa fi jennee miti kan abdan. Namni tokko nu keessaa ba'ee hoggansa federaalaa keessatti biyyattii hogganuu isaa jennu maal ta'a taanaan sabaaf sablammii hunda ija tokkoon qixa tokkoon wal qixxummaadhaan haqa qabeessummaadhaan hoggana jennee amanna. Kanas ta'uu qaba jennee amanna. Kun akka inni ta'uufis kan nuti qabsoof. Akka nama Oromoo bakka bu'ee achi taa'utti immoo maqaa saba kanaas kabajaaf ulfina saba kanaas eegee wal qixxummaan biyya kana keessatti akka dhufu haqummaan akka biyya kana keessatti dhufu taasisuutu irra jiraata jennee amanna. Kun ta'uutu irra jiraata. Ulfina saba keenyaa fiduu kan dandeenyu waa hannee saba keenyaa fiduudhaan itoo hin ta'in warra haqaaf hojjennu, warra dhugaadhaaf hojjennu, warra walqixxummaadhaaf hojjennu taanee biyya kanarratti biyya kana keessatti carraa nu qaqqabde keessatti kun akka inni ta'u dhugoomsuu yoo dandeenye ulfina saba kanaaf inni irra jechuudha. Kabaja saba kanaaf inni irra jechuudha. Kanatu ta'uutu irra jiraata jedheen abdaddan. Kana godhuudhaaf uummanni Oromoo tokko federaala irratti gahee hoggansaa fudhachuu qabna jedhu gaaffii moraaliiti waan ta'eef inni deebi'uu qabna inni yaadna. Itti aansee gaaffii dinagdeeti. Gaaffiin dinagdee sabni keenya gaafatus deebi'uutu irra jiraata. Inni kun hundi eessatti deebi'a? Akkamitti deebi'a? Eessatti maal yoo hojjennetu dubbiin kun galma gahuu danda'a kan jedhu tasgabbiidhaan koreen hojii raawwachiistuu keenya ilaalee jira. Tasgabbiidhaan yeroo kamiyyuu caalaa har'a as geenyee hawwii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu. Fedhii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu. Dheebuu uummata keenyaa naaffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef tasgabbiidhaan yeroo kamiyyuu caalaa koreen hojii raawwachiistuu keenya hoggansi keenya sammuu tokkoon qalbii tokkoon yaada tokkoon ilaaf ilaameedhaan wal dhagahee yoo kanarratti asitti akkas goonetu kanatu nu fayyada yoo asitti kana goonetu kana nu fayyada akkasitti yoo deemnetu irruma caalaa bu'aa nuu qaba karaa jedhuun waan baay'ee ilaalaa turee jira. Kana keessatti egaa waan yaadnu kana galmaan gahuudhaaf waan tarsiimaa ta'e kaa'uun barbaachisaadha. Dhimmoota tarsiimaa ta'an yommuu keenyu immoo tarsiimoon sun akka inni galma ga'uuf toftaa adda addaa toftaa tarsiimoo keessa sana galmaan sii ga'uu danda'an itti fayyadamuun barbaachisaadha. Kanaaf tarsiimoo keenya kana galmaan nu geessisuudhaaf wantoota na gargaaran hunda toftaa hunda itti gargaaramuun nurra jiraata jennee akka kallattiitti kaawwannee jirra. Kanarraa kaanee puulii hoggansa qabnu akka dhaabaatti qabnu kana keessaa tokkoffaa carraa kanaan hoggansi keenya diigamuun irra hin jiraatu. Inumaan yeroo kana sammuu tokkoo fi yaada tokkoof qalbii tokkoon hoggansa cimaa taanee bahuu qabna. Tokko hoggansa cimaa taanee team spirit, collective leadership uumnee itti bahuun nurra jiraata yeroo kana keessatti critical waan ta'eef. Lammaffaa gaaffii saba keenyaa immoo deebisuudhaaf tarsiimoon keenya galmaan keenya yoo jenne isa waan ta'eef jennee yaadnee hoggansi keenya waan naannoo irra jiru kan akkamitti itti hafuufsiisnu waan immoo ergama akka federaalaatti qabnu kan immoo akkamitti ergama guddaa nurra jiru kana galmaan haa geenyu kan jedhu bakka lamatti qoonnee sirriitti ilaallee jirra. Kana yommuu ilaallu waan federaala irra jiru kana ilaaluu duwwaadhaan waan naannoo keenya irra jiru kana immoo in harcaafne yoo taane diignee deemne yoo taane deemnee kufaatiidha. Nama tokko mitiiti namni 20-30 iddoo murteessaa ta'an federaala kana irratti barcuma yoo qaban
Gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin saba Oromoo deebi'e jechuu miti. Waan ta'eef gama lamaaniin iyyuu ilaalle tokko rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee naannoon Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'e bulchuu danda'uun injifannoo guddaa tokko jennee yaadna. Tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiin iyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuu maluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee amanna. Gaaffiin keenya inni guddaan keessumaa gaaffiin diinagdee, gaaffiin saba keenya tokkoomsuu, gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramne amma dandeenyaadha. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya. Maddi aangoo keenya Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha. Fuula durattis hojiin nuyi federaala dhaqnee hojjennu nama dhuunfaadhaan wanti hojjetamu hin jiru. Hamma sabni kun beekamtii hin laanneefitti boruus hin utubnetti namni 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u namni 2 ol deemuudhaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kana immoo kan fiduu dandeenyu inni guddaan mana keenya keessatti waan barbaadnu sana hojjechuu dandeenyudha. Bilisummaa guddaa amma argannuun Oromiyaa irratti hojjenne, hojii dinagdee irratti hojjenne rakkoo uummata keenyaa ganda keessa jiru hiikuu dandeenya jennee yaadna. Takaallaa karaa adda addaatiin nu takaalee hamma fiiguu dandeenya akka nuti hin fiigne kan nu taasise kana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee abdanna. Inni guddaan waan as jiru kana yoo deebisuu dandeenya rakkoon uummata keenya irraa jiru walakkaa ol irraa furamuu danda'a jennee amanna. Kanaaf puulii cimaa hoggansa keenya cimaa naannoo kanarratti qabaachuun barbaachisaadha. Ammas wantoonni tokko tokko dhiibamanii haa dhufan iyyuu malee hojiin mana keenya keessatti nu keessatti hojjetamuu qabu hojii baay'ee jira. Hojiin amma nuti jalqabne uummata keenya tokkummaa uummata keenya cimsuu irratti nu hin finne. Warraaqsa dinagdeedhaan jijjiiruudhaaf uummata keenya nuti jalqabne lafa hin buusne ammas hojii manaa rarra'ee jirudha. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e caasaa cimaa hoggansa cimaa of keessaa qabu. Uummata isaaf quuqamee halkanii guyyaa hojjetee jiruuf jireenya uummata kanaa jijjiiru uumuudhaaf ammallee hojii manaa baay'eetu jira. Dhaabni kun dhaaba kana cimsuudhaaf tarkaanfii baay'ee fudhannee qabsoo baay'eedhaan as geenyee jirra. Garuu ammallee dhaaba cimaa ta'e kan ba'e miti. Miillaa qabanii ganaa irratti hojjetamuu barbaada. Karaa adda ta'een cimsuu barbaada. Kana akkasumatti balbala banaa keenye cal jennee rarraanee hundi keenya wal gurree gar tokko yoo deemne wal qabanneetu kufna boru. Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabannee hojjennu sun karaa fuulla'aateen karaa fagoo deema. Yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u. Yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u. Kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun mala ta'a. Kan karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun mala ta'a. Garuu uummataan yoo utubame, mootummaa cimaadhaan, saba cimaadhaan, dhaaba cimaadhaan yoo utubame eessayyuu deemuu hin danda'u. Waan ta'eef waan Oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdata. Boruufis yoo ta'e. Boruufis yoo ta'e. Waan ta'eef hoggansa cimaa Oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa fida. Eenyu immoo eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa san argamsiisa. Ija kanaan haa ilaalluudha. Ija kanaan laallee puulii qabnu keessaati. Abaloo akkasitti yoo qopheeffanne, abaloo akkasitti yoo qopheeffanne, abaloo akkasitti yoo qopheeffanne garuu immoo walii yaannee tiimii tokkoon yoo hojjenne
isa iddoo tokko jiru gataa, isa iddoo tokko jiru dagataa, isa iddoo tokkotti xiyyeeffachuu duwwaa ton ta'in bakka lamaan irratti yoo xiyyeeffanne yoo hojjenne wal qabannee karaa fagoo deemuu dandeenya. Waan uummanni keenya nurraa yaadus galmaan ga'uu dandeenya. Jennee ija kanaan qalbiidhaan mari'annee tarsiimoo kaawwannee hoggansa cimaa naannoo irratti qabaachuu qabnu, ammas itti fufsiisuu qabnu keenyee jirra. Kana cimsuu irratti hojjetamu waan amma jalqabame kana cimee akkanitti hojjechuu danda'u. Gara federaalaa immoo carraan kun waan amma jalqabneef qabsoon amma nu jalqabne kun nu qaqqabee yoo dhaqne immoo isa immoo karaa nu salphachiisuu hin dandeenyeen, nu qaanessuu hin dandeenyeen successful akkamitti goona kan jedhu ilaallee kana irratti tooftaa tarsiimoo keenya galmaan gahuudhaaf sirreeffama tokko tokko taasisnee jirra. Sirreeffamni nuti taasisne kun fakkeenyaaf nuti ammas amantaa guutuu qabna. Federaala irratti Oromiyaan dhaabni keenya gahee hooggansaa fudhatee hoogganuu qaba kan jedhu qabsaafis dhufnee jirra. Har'as qabsaa jirra, borus hin qabsoof. Kun gaaffii keessan galu karaa dimokiraatawaa ta'e yoo kana goonu immoo eenyu eessatti hojjetetu immoo irruma caalaa bu'aa fida kan jedhu ilaallee boru ulaagaa kakka'u tokko tokkodhaaf kanan guuttanne kanan nu hafa jennee wanti nu qaqqabu akka tasaa kan taane ammumarraa karaa guutuu ta'een qophaa'u waa hundaaf nurra jiraata jennee dhimma kana gadi teenyee yeroo dheeraas fudhannee irratti hojjetaa turre walii galuudhaan amantaa guutuudhaan sirreeffama tokko tokko taasisnee jirra. Innis fakkeenyaaf eenyuun keenya eenyurra fooyyee godhannee miti. Eenyuun keenya eenyu gadi taanee miti. Akka tapha kubbaa miilaa sana. Eenyu eessatti yoo taphateetu bu'aa irruma caalaa tiimiidhaan barbaannu kana galmaan gahuu dandeenya jedhan jedhu sana ilaallee shigishigii tokko tokko ulaagaa gaara sanatti nutti ka'uu malu sana hanqisuudhaaf jecha akka dhaabaatti hoggansi tarsiimoo kana galmaan gahuudhaaf tooftaa yeroo gabaabaa kana akka tooftaa yeroo gabaabaa jennee itti fayyadamne kana Dr. Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hogganu, ani ittaanummaadhaan akka inni hogganu, Dr. Warqineen gara koree giddu galeessaatti dhufee akka inni hogganu murteessinee jirra koree giddu galeessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone ummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'uu kan qabu wanti tokko dhalatee miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan gahuudhaaf tooftaa fayyadamnedha. Tooftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira. Haa waan ummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nuu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaadne hunda itti gargaaramne hojjenna jennee akkasitti sirreeffama kana kaasee goonee jirra. Yoo kana ta'u tiimiin nama tokko nama lama qopheessuu duwwaa tontan tiimiidhaan qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u. Achi deemee immoo maal hojjeta? Akkamitti hojjeta? Kan jedhus kakkeenye akkasitti sirreeffama kana taasisnee jirra. Tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta? Hojiinsaa manaa guddaan maali? Isas tokko lamaan keenye. Lamaan immoo akkamitti wal dhugee, wal dhaggeeffatee, wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaaf koreen giddu galeessaa keenya murtii har'aa kana murteessee kan addaan ba'e. Ani dhuunfaadhaan tokko wanti baramuu qabu dura taa'ummaa ittaanaa akkas jechuun keenya tooftaadhaaf goonee jirra. Kana jechuun akkuman kaleessa dhaaba kana mootummaa kana hoogganaa turetti nan hooggana. Warri kaanis akkasuma. Akkuma kaleessa hoogganaa turretti hin hooggana. Hamma akka yaada keenyaatti anis tiimiin amma ijaaraa jiru kun naannoo irratti hojiin dhaaba kana keessatti hojjetaa jiru kun
hojii manaa baay'een an of harkaa qabadhee jiru kun akkasumatti cal jennee rarrasnee addaan kutuun deemee dhiibbaa baay'ee nurratti fida waan ta'eef waan amma danatti qabanne kana jabaannee cimsinee anis pirezidaantummaadhaan itti fufee waan addana jiru waan naannoo Oromiyaa fi akka mootummaatti hojii dhaabaa naannoo kanarra jiru kana yoon hojjedhe tiimii na waliin jiru kana waliin irruma caalaa bu'aa qaba. Tiimiin inni kaan immoo gara federaalaa dhaqee hojjete irruma caalaa hojii achi jiru sana maqaa saba keenyaas eegsisee kabachiisee hojjechuu danda'a jennee ija kanaan ilaalleetu dubbii kana kan hojjenne. Yoo kana goon yoo akka taayitaadhaaf ta'e yoo barcumaaf ta'e barcumarra barcumni hin caala carraa keessatti seenaa keessatti yoo si qaqqabu fudhachuudhaaf hawwii guddaatu jira. Hundi keenya birayyuu namni hundu na'u garuu barcuma hawwuu duwwaadhaan waan yaanne akka sabaatti sabni kun gatii guddaa kan itti kaffalee kana galmaan geenye jechuu miti. Irruma caalaa eessa yoo teenye hojjennetu waan sabni kun gatii itti kaffalee kana galmaan gahuu dandeenya. Anis akka dhuunfaa kootti waan an amma jalqabe kana itti xaaree asiin ga'e kana saba kanaaf bu'aa buusoon jedhe waan Oromiyaa irratti jalqabne kana yoo galmaan gahuu dandeenya. Humna guutuudhaan dhiibbaan garagaraa nurraa dhaabbate tuttuqaan garagaraa nurraa dhaabbate waan qalbii keenya gamaaf gamana nu facaasee tasgabbii nu dhowwuudhaan yeroo keenya nurratti nyaatu kun nurraa dhaabbate yoo jenne kan amma fiignu harka 2 3 4 fiiguu dandeenya jedheen amanaan. Onnee guutuudhaan halkanii guyyaa oliif gadi fiignee jijjiirama ariitiidhaan yeroo gabaabaa keessatti dhufuu danda'u Oromiyaa irratti fiduu dandeenya jedheen amanan. Uummanni keenya siyaasa biyya kanaa keessatti itti fufiinsaan karaa fulla'aa ta'een kan inni karaa fagoo deemuu danda'u miillisaa addana jiru kun hundeensaa addana jiru kun tokko ta'ee tokkoomee karaa bishina qabuun yoo ijaarame duwwaa jedheen amana. Malee nama 10-20 akka mawwaacoo baastee erguudhaan qabsoon Oromoo fiixa baay'ee jedheen amana. Dura bu'uurri isaa cimuutu irra jiraata. Dura hundee cimaa qabaachuu qaba. Dura dhaabbata cimaa miilla lamaan lafa dhaabbatee gar tokkotti yaadu gar tokkotti yaadee waliin wal utubaa deemu qabaachuu qaba jedhee tayyaada. Qabsoon amma booda ta'u qabsoo cimaadha. Qabsoo laafaa miti. Cal jennee yeroo gabaabduudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee deebi'uudhaaf yoo ta'e abbaan barbaanne keenya bakka barbaanne deemuu dandeenya. Garuu dubbii akka carraa nu harka gale kana fulla'aa taasisuudhaaf itti yaadne karaa tarsiimaa ta'een hojjechuun keessumaayyuu immoo hojii keenya manaa rarra'anii banaa taa'anii jiran kana guutuu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana guutuu taasisne eenyuun keenyayyuu burraaqne iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Sadarkaa kamittiyyuu burraaqne deemnee nuti gaafannee tontan inni kaan nu gaafate hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Ammallee hojii manaa baay'eetu nu keessa jira. Dhaaba cimaa godhuutu nurra jiraata dhaaba kana. Baay'ee sirreessuu qabna. Yoo kana hin goone mataa gara tokko haddachuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa cimaa ofitti amanee ofitti abdatee saba isaaf hojjetu. Halkanii guyyaa hojjetee jijjiirama fidu godhuun nurra jiraata. Gaaffii mooraalii saba kanaa deebi'uu mataa isaatiin gahaa miti. Ani Oromoo keessatti gaaffiin diinagdee deebi'uu danda'u turre jiraata. Gaaffii diinagdee eessa gadi nu roobuu hin danda'u. Dura Oromiyaa fi Oromiyaa keessatti qabeenya qabnu, humna namaa, qabeenya uumamaa qabnu. Kana walitti qindeessinee Oromiyaa keessatti jijjiirama fiduu danda'utu nurra jiraata jedhee tan amana. Sanaaf immoo karaa amma yaanne kanaatiin yoo hojjenne isatu karaa fagoo fuudhee nu deema jennee waan abdannuuf ija kanaan laallee amantaa tokko waan namni dagachuu hin qabne. Waan namni dagachuu hin qabne. Abbaan barbaade har'a tuttuqa adda addaatiin ati kana godhi ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane ummata kana qaanessinee irra nuti ummata kana saalfachiisnee irra nuti
dhiiga dhangala'e kanaaf gatii akka inni dhabu taasisnee jirra. Kanaan hin hojjennu waadaa uummata keenyaaf kaleessa galle galmaan geessisuudhaaf hojjenna. Har'as borus waadaa uummata keenyaaf galle uummata keenya qabanne waadaa keenya hin cabsinu. Hirbuu keenya yoomiyyuu kana hin cabsinu. Yoo eessattis bakka hojjennutti galmaan geessisuudhaaf hojjenna yoo ta'an immoo eenyuun hin dhaggeeffannu eenyuun hin ilaallu uummata keenya dhaggeeffannu uummata keenya saba keenya wajjin hin taane hojjenna. Kun yoomiyyuu irraa sharafamuu hin qabu. Har'a asiin geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Iddoo kanaan geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Inni guddaan garuu qalbiidhaan karaa waan tarsiimaa ta'e irratti yaadanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ija kanaatiin nuti hooggansi dhuunfaadhaan hojjetu hin jiru amma booddee collective leadership team up ta'uudhaan hojjennaan akkasittis walii gallee waliin hojjetaa jirra. Walii gallee akkasittis hojjetaa jirra waan ta'eef carraa kanaan immoo inuma caalaa tokkummaa keenya cimsanne hooggansa sammuu tokkoon yaada tokkoon qalbii tokkoon yaadee hojjetu taasisne hojjechuu qabna jennee hojjetaa jirra waan ta'eef hooggansa inni kennaa jiru keessattis dhugaa dubbachuudhaaf hojii raawwachiistuun keenya na amanee fudhatee hojjetaa jira. Kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaas akkasumatti fudhatee hojjetaa jira. Kana jabeeffachuutu nurra jiraata. Kana cimsuutu nurra jiraata. Hooggansa keenya baasaa deemuun nurra jiraata. Namni tokko nama tokko iddoo tokkotti cabuun dhufuun malata iddoo tokkotti dadhabuu dhufuun hin malata. Nuti har'a hooggansa cimaadha oomishuu kan qabu Oromiyaan. Hooggansa cimaa boruuf ta'u oomishuu danda'uutu nurra jiraata. Hooggansa uumaan dhufne waan taaneef kun immoo qalbiidhaan ta'anii hojjechuu barbaada. Hawwii duwwaa mataa isaatiin fedhii keenya galmaan geessisuu hin danda'u. Waan hawwine duwwaadhaaf taanee argamuu nu gaafata. Iddoo kamittiyyuu warra taanee argamnu warra taanee argamnutu warra caalmaatti filatamu taanee argamuun barbaachisaadha. Suni eessaa nu dhufuu hin danda'u yoo nuti addanatti har'an hojjetiin. Har'a addanatti Oromiyaa qe'ee Oromiyaa keessatti yoo nuti hin hojjetiin eessaa dhufuu hin danda'u. Carraan guddaan harka ga'ee jira. Carraa guddaadha nuuf kufaatii miti. Beeknee kanatti gargaaramuudha caalmaatti. Hamma har'aatti uummata keenyaaf bu'aa guddaa fiinneerra jennee yaadna. Tooftaa adda addaa qabsoo keenya tooftaa adda addaatti uumnee hojjennee har'a Oromiyaa bira dabarree gaaffii waggaa 100 fi meeqaa olii sabi keenyatti tuffatame akka warra kaan bushuu danda'uu mitiiti of bushuu hin dandeenyetti godhatamee fudhatamaa ture kana Oromiyaa bira dabarree sabaaf sablammiin biyya kana agalatoomu Oromoon nu bushuu danda'a sadarkaa jedhu irra ga'eera. Kun akkasumatti hin dhufne qabsoodhaan dhufe hojiidhaan dhufe. Seenaa geeddareera har'a. Seenaa waggaa 150 ol xurii nurra ture sana har'a ofirraa dhiqnee jirra. Sadarkaa kanatti uummanni Itoophiyaa dhufuu danda'uun Oromoon nu bushuu hin danda'a jedhee hin danda'amu inni boru kan ilaalamudha. Sadarkuma kanatti dhufuun akkasitti kan dhufe miti. Sadarkaa kanaan waliin taanee qabsaa'onni Oromoo hundi iddoo kanaan geenyeerra. Itti aanee kan jiru immoo baay'ee jira. Taanee immoo dhugumaan waan ta'uudhaaf hawwinu kan taanee mirkaneessanii argamuun immoo hojii manaa guddaa hunda keenyarra jiru. An iddoo tokkotti har'a yoon kufe yoon dadhabe dhuunfaa kootiin hin kufu dhuunfaa kootiin hin dadhabu. Saba kanatu maqaa saba kanaa eenyummaa saba kanaatiin ummata kana fuuldura buunee jirra waan ta'eef barcumni nuti irra teenyu eenyummaa mataa keenyaatiin miti eenyummaa saba kanaatiin irra teenya waan ta'eef kufaatiin koo fi dadhabuun koo saba kana irratti dhiibbaa inni fidutu jira. Kana of eeggannee hojjechuun barbaachisaadha. Wal utubnee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha. Amma yerootti gamaaf gamana ilaallu miti. Carraa argametti gargaaramuudha. Wal diiguu miti amma kan nu barbaachisu. Inni isa tokko gamaaf gamanatti qeequu miti kan nu barbaachisu. Karaa kamiin iyyuu haa yaabbannu. Karaa kamiin iyyuu maal haa taanu deemnee fedhii faayidaa saba kanaa galmaan ga'uudhaaf. Eessaan haa ta'u. Kanaaf hojjenna. Kana hojjechuudhaaf immoo kan akkamitti galmaan geenya kan jedhu kan irratti hojjetaa jirru waan ta'eef uummanni keenyas dhimma kana
ija kanaan hubachuun ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jedhanii nan yaada. Uummanni Oromoo seenaa waggaa tokkoof 50 olii siidaa keessatti carraa akkasii ani argatee dhadhee yaadu carraa kana fiduu keessatti immoo hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa gahee guddaa akka taphate kun eenyuuf beekamaadha. Yeroo ammaa kana immoo ijji addunyaa ijji hawaasummaa biyya kanaa ijji Oromoos obbo Lammaa Magarsaa irra jira. Kanaaf jedhee obbo Lammaa Magarsaan pirezedantii ministeera biyya kanaa ta'e yeroo hojjete faayidaa guddaa irraa arganna jedhanii namoonni amanan biyya keessatti hedduudha jechaadha. Kana malee immoo qaamolee adda addaa asirraa amantaa qaban maqaa keessan baay'ee leellisuudhaan laphee uummata kanaa hedduu fannisaniiru. Sababa sablamii biyya kanaa hedduu fannisaniiru. Yoo akkas ta'us immoo carraa argame kana carraa argame qaba taaktikaalii keessa rakkoo jiru ana akka ogeessaatti nu baadhillee uummanni garuu har'allee isin eegaa jira. Isin yoo carraa kana dabarsitanii nama baatii kennitan tokkoffaa wanti kun waan hin biranne seenaa uummata Oromoo keessatti seenaa guddaadha jedhee amananii parsanaalii. Yoo isin immoo dabarsitanii kennitan uummanni immoo lapheensaa jaalala qaburraa keeffannifamee jira. Kana wal bira qabdanii ilaaltan wanti kun akkamitti ilaalamuu qaba. Namoonni keessa akkuma isin dura kaastan wanti kun of keessaa waa qabaa jedhanii immoo akka shakkan waan fiduuf yoo waan kana akkamitti uummata kanaa ifa guutu akkuma nani calqaba irratti kaase wanti amma nuti hojjennu kun dhiibbaa addaa fi tuttuqaa addaa qaba jedhamee kan shakkamu namni kamiyyuu ifa ta'uu kan qabu dhiibbaa nama kamiiniyyuu waan murteessinuuf waan hojjennu har'an hojjennu abadan kana irratti namni hundi ifa ta'utu irra jiraata. Ani har'a irra ga'e waan dhiibuu qabnu hundaa dhiibne waan gochuu qabnu hundaa goone har'a irra geenye dhiibbaa nama kamiiniyyuu waan murteessina taanaan saba kana tuffachuudha. Qabsoo saba kana gatii dhabsiisuudha. Abadan hin goonu. Kana gochuuf miti kan hojjetaa jirru miti. Wanti baramuu qabu garuu dubbii ija siyaasaatiin ilaaluun baay'ee gaariidha. Nuti maali kan barbaannu isa dura ilaaluudha. Dura qe'ee keenya walaboomsuudha moo kan nuti barbaannu? Dura of walaboomsuudha of bilisoomsuudha moo kan nuti barbaannu? Waa biraadha. Isa sirriitti ilaaluun gaariidha. Inni immoo isa kamtu yoo nu walaboometu irruma caalaa fayyadamnaan isa ilaaluu qaba. Anaaf eenyuyyuu dhiibbaa nama kamii miti. An saba koo keessatti saba koof yoo hojjedheen bu'aa irruma caalu fiduu danda'a jedheen amana har'as borus. Waan jalqabne hin fidne waan ta'eef. Hin jalqabne malee hin fidne galmaan hin geenye. Wanti amma nu jalqabne kun duuba nu jalaa deebi'uu danda'a. Qabsoon saba kanaa duuba deebi'a jedheetan miti. Garuu achi keessatti wantoonni sirraa'uu qaban baay'eetu jira. Nuti har'a baanee mul'achuu keenyaaf an dhuunfaa kootiin hojii addaa hojjedheera yaadu. Kabaja kanaan kan nu geessise saba kana. Ulfina kanaan kan nu geessise saba kanadha. Malee dhuunfaa koodhaan an eenyuunuu caalee miti. Eenyuuniyyuu caalee jedheetan miti. Saba kanattis abdanne immoo waan gochuu qabne too hin saalfatiin etoon sodaatiin gooneerra. Kan abdanne eenyu isaan? Saba kabaja nutti hore, ulfina nutti hore, beekamtii nuu kenne. Sana abdanneet hojjenne. Borus ija sanaan hojjenne. Saba kana salphisuudhaaf miti har'as. Dura garuu mana keenya keessa wanti nuti hin xaraganne hin jiru. Jira. Wanti nuti hin hojjenne jira. Hin fixanne isa dagachuun nurra hin jiraatu. Har'as shirri nurra hin jiru jennee fudhanna hoo taane, dabni nurra hin jiru jennee fudhanna hoo taane, dogongorree jira. Inuma caalaa humna keenya cimsachuun ammallee hin nu hafa. Tokkummaa keenya cimsachuun hin nu hafa. Dhaaba cimaa uummanni kun itti abdatee uummata kanaaf hojjetu. Ganaa hojjechuu qabna dhaaba kana. Akka haaraatti dhaaba kana. Dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo
akka haaraatti dhaaba cimaa godhuu nurra jiraata yoo jennu eenyu hojjechuu hin danda'u kana? Eenyu hojjechuu hin danda'u? Akkan jalqabetti anis hojjechuun qabedha yaada. Humna na waliin hojjetu waliin, hoggansa na waliin hojjetu waliin hojjechuun qabedha yaada. Naannoon kun naannoo duwwaa miti, guddaadha, biyya guddaadha. Risoorsii guddaa jira biyya kana, naannoo kana keessa. Qabeenya guddaa in hojjenne irratti. Biyya kana jijjiiruudhaaf maal jenne dura? Oromiyaa jijjiiruu qabnaa jenne duraan. Sana hojjechuu qabnaa. Sanaaf immoo humna keenya diigamuu hin qabu. Bittinnaa'uu hin qabu humni keenya. Waan ta'eef waan addana jiru kana hojjechuu qabna jenneetu. Ummanni koo sanaa hawwuun kabaja, ulfina kan ofiinatti uffisedha. Kabaja kanaaf ulfina kana. Borus kabaja kasaa kana etuu irraa hin tuqiin hin sharafiin kabaja ummata kana eegsisuudhaaf jedhee kaleessas lubbuu koo kennee hojjedheera. Dafqeetti hojjedheen jira, borus isaafan hojjedha. Yeroon isaaf hojjedhumu irruma caalaa saba kanaaf eessattan bu'aa buusa. Karaa jedhuun anis ilaale, dhaabni koos ilaallee hojjenna. Waan ta'eef carraan wantoota tokko tokko fideen harka hagalchuyyuu malee waan duuba keenyaa fi keessa keenya jiru immoo wanti nuti sirreeffachuuf hojjechuu qabnu baay'eetu jira. Kana jechuun hireen lammaan boru iddoo yaadamutti dhufuu qabu hin dhume jechuu miti. Waan asii qabnu kana waan qe'ee keenyaa keessa sana yoo fixanne etuun jaallanne karaansa gabaabaa dheedhee tayyaadha. Sadarkaa kamittuu hogganne, sadarkaa kamittuu hojjenne jijjiirama biyya kana keessatti fiduudhaaf. Oromiyaa keessatti mitiiti. Ilaala GDP biyya kanaa keessatti qonna biyya kanaa kan murteessu Oromiyaadha. GDP biyya kanaa keessatti qoodni naannoo kanaa harka walakkaatii oli. Yoo dhuguma biyya kana jijjiiruudhaaf ta'e asitti kan hojjetamuu qabu. Haa ta'uuti garuu inuma biyya jijjiiruu miti jireenya hiyyeessa keenya, jireenya Oromoo, hiyyeessa Oromoo iyyuu jijjiirra nuti har'a. Jijjiirre. Lafa qaljii irratoo taa'u, daabboo irratoo taa'u, beela'ee dheeboteeti achuma jiraataa jira ammayyuu. Dura isa geeddaruu qabna. Yoo isa qabaatte, yoo isa geeddaruu taate hin dhumu yeroon numa jira fuuldurattis. Boru iddoo kamittiyyuu lammaa dhufa moo gammachuu dhufa homaa miti, garuu karicha isaa qabu. Karichi saaqamee humni guutuun jiraannaan, tokkummaa guutuun jiraannaan, wanti sana dhuunfachuudhaaf nama dandeessisu jiraannaan eenyu darbaa darbiidhaan itti dhufuu danda'a. Isa kana har'a miis godhuun nurra hin jiraatu. Waan ta'eef sadarkaa kanatti hojjechuu danda'utu nurra jiraata jennee ilaalleetu amma dhimma dhuunfaadhaan itoo hin ta'in gareedhaan akkamitti hojjennee dubbii kana namni tokko nama tokko dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko gahee hin qabu miti. Gahee qaba dubbii jijjiiruu keessatti. Garuu immoo namni tokko namuma tokkodha. Humna cimaa of jalatti horachuu qaba. Humna cimaa onnatee hojjetu of jalatti yeroo kamiyyuu bubbeen kam qilleensi kam gaafa dhufu kan oliif gadi hin jenne qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Malee dhuunfaa keedhaan yoo rarraate karaa deeffaagoo deemuu hin danda'u. Hin danda'u. Waan ta'eef kana beeknee ija kanaan afshaalummaa kanaatiin hojjechuun nurra jiraata. Kana hunda hin goona yoo jennu Oromoo duwwaadhaaf miti biyya kanaaf. Sabaaf sablammii biyya kanaaf. Nuti sadarkaa kamitti har'a sootee kan qabsoofnu Oromoon gahee hoggansaa fudhatee haa hogganu yoo jennu olaantummaan Oromoo biyya kana irratti akka dhufuuf miti. Walqixxummaan sabaaf sablammootaa biyya kana irratti akka dhufuuf. Walqixxummaan haqni biyya kana keessatti akka inni mirkanaa'uuf. Biyyi kun nagaa argattee itti fufiinsaan akka isheen jiraattuuf Oromoon kan inni qabsaa'aa jiru. Nutis kan qabsaa'aa jiru. Kun akkamitti galma ga'an immoo bitaaf mirga duubaaf fuuldura ilaalaa hojjechuu waan nu gaafatuuf kana galmi keenya sanaaf immoo iddoo kamittuu haa ta'u iddoo kamitti hamma tapha sana keessa galletti iddootti caalmaatti taphachuu dandeenyu irratti taphachuudha. Fakkeenyaaf namoonni gara federaalaatti erginu kun kophaa isaaniitiin homaa godhuu hin danda'an. Hiree isaanii kan murteessu kan addana jirudha. Hojii nuti hojjennu. Yaadaan yoo deeggarre
kana godhaa hoo jennu akkas godhaa hoo jennu yoo nuti isaan utubneedha malee dameedha kan ta'u utubaa irratti haa hojjennu nuti ammayyuu hundee irratti haa hojjennu yoo utubaan hundeen cimaan jiraate dameen eessayyuu dhaquu hin danda'u waan ta'eef kana bifa karaa bishina qabuun haa hojjennu hafni argamuu hin qabnu jenneetu malee iddoo kamirraayyuu iddoo nuuf malu eenyuun keenyayyuu gallee hojjechuudhaaf yerootti seesnu miti yerootti duuba deebinu miti kanarraa duubatti hin deebinu kana yoo ta'e garuu aan dhuunfaa koodhaan waa hunduma irratti fuuldura ba'ee of mul'isu duwwaadha waa hundi galma gaa'edha yaadu warra hojjechuu danda'anis baasuun qaba akka hoggansaatti warra kaaniifis fidee shaakalsiisee hoggansa cimaa boruuf ta'u quuqama qabu onnee qabu beekumsaaf ga'umsa qabu garuu immoo siyaasni kun immoo galee fi keessatti hojjechuu danda'u sana uumuu danda'uun hojii guddaadha hoggansa cimaa gaafata akkasitti hojjechaa dhufne nuti waan ta'eef dubbii kana nus akka dhaaba keenyaatti ani dhuunfaa kootiin etoon har'a hoggansa biyya kanaa ta'e dhuunfaa koodhaan carraa eenyuyyuu hin argan namni barcumatti kanaaf jedheetu kaleessa meeshaa qabatee bosona galee kan wal ajjeesaa ture Afrikaa keessatti haafu Itoophiyaa taayitaadhaaf wal fixe namni kaleessa taayitaadhaaf barcumaaf maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu hin arganneen argadhe ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba maaliif kabaja kanatti hore ulfina kanatti hore jaalala naa kennee sadarkaa kanaan kan nageessise ga'umsaa fi dandeettii dhuunfaa lammaa miti saba kana eessatti yoon hojjedheefin bu'aa buusaa fi yaadeen kamirraayyuu wannoo ta'e hojjechuun qaba malee ija taayitaa yoo laalu carraa namni kamiin arganneen argan yoo ta'e isa utaalee fudhachuudha kanaan qabu har'a isa miti garuu ani kabaja dhuunfaan qabu kabaji koo saba koo wajjin sabi kun yoo kabajame yoo ulfina argate duukaa kabajamaa waan ta'eef ija kanaan ilaalleeti kan nuti hojjetaa jirru kanarratti homaa tokko uummanni keenya shakkii godhachuun irra hin jiraatu murtii dhaabni keenya murteessu hamma nuu galee fi hamma beekumsi keenya qaqqabetti saba kana karaa fayyaduun kan nuti hojjetaa jirru tokko as geenye eenyuun sodaannee ajaja eenyuutiin hojjenna jedhee namni yaadu yoo jiraate gowwaadha yoo asirra ga'ee OPDO'n ajajamee hojjeta ta'e gowwaadha jaamaadha ofiif bada malee saba kana balleessuu hin danda'u saba kana balleessuu qabsoo saba kana dhaamsuu hin danda'u hin dhaamsinu nuti inuma akka inni mul'ate ifuudha kan taasisu nurra jira karaa bishina qabuun kan nuti deemuu qabnu waan ta'eef kana har'as wanti dhufuuf deemaa jiru kuni nagaaf nagaadhaan jennee fudhachuu hin qabnu mee ofaa ilaalani jedhee akka darbannaa wayii nutti darbachuu kan barbaadu sin jirata akka darbannaa wayii nutti darbatanii immoo jalaa nu sakaalee bornu kuffisuudhaaf kunoo fudhataniiyyuu hin kufanii warra gatii hin qabne nuun jechuudhaaf kan hojjetu hayyaadu baay'een jiraachuun malata qilleensi gubbaa kanarra jiru maali wanti waggoota darbaniif hojjetamaa ture maali kana keessatti yeroo maal keessatti majijjiirama akkamii fiduu dandeenya har'a waan akkasii kana qalbii ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef ija kanaan bifa tasgabbii qabuun ilaalleet murtii kanarra geenye waan ta'eef kanarratti uummanni keenya shakkuu hin qabu miseensi dhaaba keenyas shakkuu hin qabu caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa shakkuu hin qabu kun akka inni galma ga'uuf wal gargaarree hojjechuutu nurra jiraata qabsoo kaleessa waliin calqabne galmaan ga'uudhaaf hin dhumne ammas qabsoon guddaan fuuldura kan jiru waan ta'eef barree ilaaf ilaameedhaan waliin hojjechuun gaarii waan ta'uuf dhaabni keenyas kana hubachuudhaan murtii kanarra geenye waan ta'eef faayidaa uummata kanaaf waa biraa miti faayidaa nama dhuunfaadhaaf teessoo nama dhuunfaadhaaf itoo hin ta'in faayidaa saba kanaaf jecha kan godhaa jirru waan ta'eef ija kanaatiin ilaalamuu fi hubatamuun baay'ee barbaachisaadha. Fayyadaa.